qabsichi qabsoo haqaa osoo hin taane qabsichi qabsoo faayidaa dhuunfaati. Eeru kanuu kennuun baay'ee qaba. Uummatuma keessa rakkoon. Inni gaafatamu Oromoo, inni gaafatu Oromoo. Eeyoo fallolaa turen nama tokkotti bilisa baasuudhaan lolan marroo sinnosu. Waraannas yoo ta'e, istooraan uummata illee yoo ta'e, saddeetanii istooraan ajjeesa. Uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin qabu. Bilisummaan kanuma. Nagaan ba'ee nagaan galuun bilisummaa. Wanti biraan tokko hin jiru. Maqaan kee Aadam Leenjii jedhama. Maqaan koo Agarii Beekatan jedhama. Bilisummaa Abtaamaa Ajirtaati. Ani maqaan koo Muhammad Nabiya. Akkattiin jalqaba duraa gara moona waraana bilisummaa Oromoo gara shanirra gara nama kame ani taate uummata Oromoo tira ta'uu fi gaafa jalqaba duraa ala teenya ilaaluu fi gaafti keessa seenne ilaalu tokko miti. Garaagarummaan kana gidduu jiru fagoodha. Walillee na qabu. Uummata Oromootiif gadi ba'ee qabsaa'eedha garuu qabsoon gaggeeffamaa jiru qabsoo uummata Oromootiif gaggeeffamaa jiru miti. Hagan argee keessatti Oromoo qabsoofna jennee Oromoo irratti qabsoofna. Oromoo bilisa baafna jennee Oromoo gabrummaa keessatti hambifna. Innis maali yoo jettani dubartiin ulfaa ajjeefamuun abbaan manaa ilma keetti milishaadha jedhamee gaffuudhamee du'uun ilma keetu kaabineedha jedhamee gaffuudhamee du'uun gabrummaan kanaa waliin jiru. Qabsoo guddoo deddeemaa ture faayidaa isii tokko jala dhabeennaan baqqanaaf ta'uu dhaddeenyaan galee maatii guddaa waladheen galannaan galee. Eegii galeerraa namtuulee nan qunnannee akka duraan naan jedhanitti makalaaqaan nama jeetti naan jedhaan tura waan akkasiisun tokko hin jirtu. Qulqullinnummaa akka garaa kiyyaa'an baasee hangaliin qulqullinnuma san keessa jira dhalle rakkoon tokko nan geggeessine rakkoo an dur geggeessaa ture rakkoo hamtu. Qeerroon sun waan hin taane hojjechaa turte ammachi keessatti ilaalaan tures beekasi. Nannaqee nan hidhadhe. Waraanaaf qeerroon immoo garaa yeroo ittiin jedhee ilaalee raadhee gaafa nasichi deebi'u qeerroon kun hojiin isaanii sirrii miti. Erga ni hidhadhees. Erga leenji'ee bahee maal jedhee waraana ta'ee amma ga'een komaan dhukaasu duwwaadha. Loluu duwwaa. Isa kana gaafan taa'ee ilaalu hoo inni kun kanan fuudha sanan cabsa. Amma baankii hin cabsina amma. Baankii hin cabsina. Gaafa cabsinu birrii sana qondaalli keen fuudha. Miseensa iyyeessa aatii cabsite raattee dhaqee gara gamaatti gamana salfiidhaan hidhamee sharaa lafa bu'aa hin sakatta'amtaa jechuudha. Waan sana eentu fuudha qondaala fuudha. Birrii miti sumnii tokko arguu hin dandeessu achi beekte. Gocha suukaneessa hojjeta waraanni shanee kun jechaadha. Gocha suukaneessa gochi inni hojjetu gocha gara jabeessa gocha saba Oromoo irratti eegame gocha guddaa hojjeta jechaadha. Sababni isaa qeerroo bakka guddaatti eegamu qeerroo uummata isaallee jijjiiretooni saba isaallee jijjiiree uummata isaa jijjiiree bakka guddaatti hin ba'a jedhee eegamu. Ati minishaadha rireeshinii qabdaa yookaan poolisiidha rireeshinii qabdaa kootteedhaani saddeetidha. Yoo saddeeti deemanuu halayyaa gubbaarra dhaabeta ajjeesa. Kun immoo uummata Oromoo akkas gochuurra hin eegamu kun hin eegamu maali yoo jedhee seena waraanni kun hojjechaa jiru seena gocha suukaneessa gocha uummata Oromoo tiraan eegamne hojjechaa jira waan ta'eef. Garaa koo kan na gute karaa dhaabbatee miiliyoona nama gaafachuu konkolaataa dhaabee 500,000 700,000 miiliyoona tokko gaafachuu kan garaa koo na kutee na jibbisiise. Makiina kana yoo tokko karaa keessa dhaabachiisaa ture baay'ee dhaabachiisaa ture dhugaa dubbachuuf ilma namaatti dogongoruun jira. Baay'ee dhaabachiisiis namticha tokko jadha fuudhee deemaa kaabineen jedhama fuudhee na deemeen 200,000 fuudhee 50 gaafataa ture. Namni kun yoo fedhe harree takkatti qaba. Gosaaf warraa walta buusanii nuu fidaa ture. Nyaanni waan akkasii illee. Amma aan kan na ilaallatu kan keessuma kan jibbe ammati fakkeenyaaf kaabineedha yookaan manaajira wayidha. Sin dhufee si fudhadhaan birrii miiliyoona tokko fidii. Kan kanarraa hin duune maali sababa kaabineetaatiif. Kun ilmaan Oromoo miti. Biyya diinagdeedhaan biyya dorgommeedhaan waliin guddataa jiru. Oromoon keenya garuu ilmaan Oromoo keenya irraa wal nyaachaa jirti. Kunis maali sababa sammuunsa tokko ta'uu dideef kun aangoo natu qabata kun natu ushaa. Waraannas yoo ta'e istooraan uummata illee yoo ta'e saddeetanii istooranii ajjeesa. Birrii
jaala kiyya beela'ee naan jennaan hoo nyaadhu naan jedheeni birrii fuudhe keessaa birrii 100 kenne. Maafi nyaattee dhee hoogganaan ijjeese. Isa jijjeese. Tasfaan kiyya guddaa jaala beela dheebuu leenjii waliin baane isa na bira ajjeese. Garaa keessa qabadhee guyyaa 2 darree sadaffaa gale. Wanni garaa koo keessaa nan baane gocha suukanneessaa garaa koo keessaa nan baane ija koo dura deddeemaa hafu dubartiin ulfaan ajjeefamuu caalaatti wanta na aarsu jiru. Haadhi koo haadhi dhiiraa haati Oromoo ulfaan du'urra bara 2015 nyaapha jedhamee na jirraa fuudhamee osoo deemtuu karaatti dadhabbiin irraa ba'e. Ulfi dadhabbiin irraa ba'e dadhabbiin waliin sanaan duute. Qaqqabamteen awwaalamne jechuudha bakka bakkeetti hafte. Kana caalmaa wanti galaana koona kutuu hin jiru. Diinagduma hojjechuutti gattaa'e fedhii dhuunfa ofii qabsaa miti qabsaa qabeessa miti qabsoon gaggeeffamaa jiru qabsoo dhuunfatti gaggeeffamaa jiru qabsoon dhuunfa gaggeeffamaa jiru uummata Oromootiif yoo gadi ba'e uummata Oromootirraa maallaqa illee saamu miliyoona tokko fedhiin jedhuun ani ofii kootiif jechaadha qabsoo kanatti ofii kiyyaafan dabalame kaayyoon na fidee gadi na buuse kaayyoo sirrii miti adeemsa uummata Oromoo kana gara fuulduraatti illee of fudhatanan fedhii kiyyaanan keessa deebi'e. Dhidhina sammuu kiyyaanatti mul'isennaan macarrashaan obboleessi kiyya kufee jennaan qattee dheegale bakka. Ilmaan abbaa tokkoo teene lakkuu dhalallee inni waraana waliin seenu. Waggaa 3 walii wal fachaa turre. Waggaa 3 san keessa faayidaa kophee malee deemee beeka guyyaa 4 kophee malee deemaa ture. Miseensi loluu mirgi inni qabu tokko hin jiru. Loluu dhuguu nyaachuu qabu. Ani deebi'eemi eegi qabsaa qabeessa ta'e maaltu beeksisa keenyallee manaasa fudhachiise. Haadha tiyyaa fudhatee obbolaayyaan kiyyaa nama lama fudhatanii naa bilbilan. Hidhannoof qawwee fiddee dhuftu malee haadha keetti obbolaan keetti ajjeesnee naan jedhan. Ajjeesan hin jedheen. Isin isaan ajjeesanii tooni uummanni Oromoo kun yoo tokko kan ta'u ta'e haadhiif abbaan obboleessa kan wal nyaatu kun tokko ta'e isaan ajjeesatoon Oromoon tokko haa ta'u hin jedheen. Amma immoo hooluma isaaniitiin walitti ka'anii immoo ila sabbatumti uummata Oromootti hiikatu yommuu deebi'ee walitti ishee kaasaa moo kaasaa hin jiramu kaasaa jira garmalee kaasaa jira walitti ilaalaa hin jira. Hooggansa dhabeetti dhiisee badaa jira inni kan citaa jira inni kan saamtuu ta'aa jira achi xumura ishee irratti reela fudhattu hin qabdu hinuma dhufti. Innis maal yoo jettani as taa'ee intala biyya alaa baafachuu as taa'ee biyya alaatti mana ijaarrachuu as taa'ee magaalaa babbareedaa tokko keessatti mana ijaarratee badee achitti deemu inni. Maqaan isaa immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhama. Eeyoo fallolaa ture nama tokkotti bilisa baasuudhaan iloolan marroo sinoosu kana isa jiraachifneerra qondaalota warra ta'an jiraachifneerra isaanii nuun garuu waan tokko wanti bu'aa nu taate amma malee. Dhaamsana dhaamu waraana gadafeefillee miseensaafillee achi keessatti akkanuma dhiiga dhangalaasanii wareegaman kaffalanii mootummaa sisi mataa si jaalataa akka gara kana dhuftuun jedhaan inni warra achitti hafeefillee. Dhaamsi numarra qabu akka hiriyoota xiyyaatiif nagaa fayyaan galtee akkasiin jiraattu hin dabarsaaf. Dhaamsa isaanii qabu galanii mootummaa kennatanii siyaasa kamirraayyuu bilis ta'anii baratanii jiraachuu hordofii hojii galanii. Uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin qabu. Bilisummaan kanuma. Nagaan ba'ee nagaan galuun bilisummaa. Wanti biraan tokko hin jirtu. Uummata maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin meeshaa baatee adeemu kana dhaamsi annaamu akka inni kana nagaatiin dhufu. Labsii mootummaan labseen akka inni dhufu. Akka inni dhufee tokkummaa uummata isaatii wajjin ijaaree mootummaa wajjin qabsoo kana waliin mootummaa kana wajjin hojjetu kan inni dhaamuuf kana malee hin jiru. Kanuma namaaf jechuudha. Amma mootummaan waan irra jiru dubbatti kaayyoo isaa akeeka isaa kana dubbatti nu agarsiifatu mootummaan kana booda nu mootummaa wajjin aan akka kotti ba'ee galee mootummaa wajjin Itoophiyaa ijaarrannee wanta inni hojjedheen walii wajjin taane isa sana dhiibina irraa kaasu anis isa teellaan jira sana dhiibina irraa fageessuudhaaf illee amma anatu isaaf diina utuu nuun nu arganii nuun nu ajjeesu malee isiitti hin bu'annafani beektu nu idiinni erga nuun duunee isiitti darbisanii utuu nu dhaga'anii utuu nu arganii kanaaf iyyuu kana wal taane mootummaa wajjin
kana biyya balleessinee ofii keenya Itoophiyaa keenya biyya daawwatamuu malu gochuu dandeenya.